gabaabseen sagalee waaqayyoo isinitti dubbadha. Macaafa qulqulluu keessaa Hoosee boqonnaa 9 lakkoofsa 7 kaasee akkuma jirutti nan dubbisa. Garuu mata dureen irraa dubbadhu waa'ee nagaa isa jedhuun dubbadha. Nagaan maal akka ta'e akkamitti nagaan keenya bada kan jedhu mata duree irratti dubbadhu. Warri qabatanii qabadhaati waan afur qulqulluun keessa kokaa'in isinitti dubbadha. Akkamitti nagaan keenya bada kan jedhuu fi macaafa qulqulluu keessaa wajjin ilaalaa deemnaa. Hoosee boqonnaa 9 lakkoofsa 7 kaasee akkasidha maqaa Yesuusin nan dubbisa. Guyyaan adabbii ga'aniiru. Guyyoonni itti gatii ofii argatanis ga'aniirus. Warri Israa'el kana beekuuf jiru. Yakki keessan guddaa waan ta'eef, diinummaan keessanis waan baay'ateef, raajichi qalbii dhabeera. Namichi hafuuraan dubbatus maraateeran jettuun. Namoonni Efreem balbaluma godoo isaa duranitti raajicha hin gaadu. Kiyyoo warra simbirroo qabduu karaa isa hundumaa duraa diinummaanis mana Waaqayyoo keessa jira. Akkuma isa bara mandara qibeetti ta'e. Isinis amaloota ofii isaanii mancaasaniiru. Waaqayyoo yakka isaaniis ni yaadata. Cubbuu isaaniittis ni ilaalaa jedha. Macaafa qulqulluu kana keessatti ilaaltanii iddoo kanatti gaarraa kaatee gaafa dubbistan guyyoonni adabaa ga'aniiru. Guyyootiin kunis jedha. Hundi keessan kan dubbistan guyyoonni adabaa ga'aniiru. Yakki keessan waan baay'ateef, raddirbi keessan waan baay'ateef akka saba Gibe'oon, mandaraa Gibe'oon ta'uun ishee hin hafu. Sabni Israa'el kana beekuun irra jiraayedha. Haa ta'u akkamitti nagaan keenya bade kan jedhuu fi yeroo tokko Yesuus Kiristoos kan biyya lafaa dhufeef nagaa namaa deebisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Akkamitti nagaan namaa bada gaafa jennu tokkoffaa irratti warri qabataa deemtan qabadhaa. Akkamitti nagaan namaa bada kan jedhuuf tokkoffaa irratti diinummaa dhiisuu dadhabuudhaan. Warri barreeffattan akkeedha qabadhaa. Diinummaa dhiisuu dadhabuudhaaf. Namoonni har'a diinummaa dhiisuu dadhabuudhaan jireenyi isaanii nagaan isaanii bade. Akkuma sagalee Waaqayyoo dubbatu Yesuus gaafa gara biyya lafaa dhufe nagaa namaa deebisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Nagaa addunyaa kanaaf deebisuu gara biyya lafaa dhufe. Har'a garuu dhaloonni baay'een yoo ilaalle diinummaa dhiisuu dadhabee, ollaaf diinummaa dhiisuu dadhabee, bitaan mirga isaatiif diinummaa dhiisuu dadhabee jibba facaasaa kan deemu har'a danuudha. Macaafa qulqulluu kana keessatti ilaaltan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufe mi'a yaatan dhaggeeffadha sagalee kana suuta jedheen isinitti haasa'a. Diinummaan maal akka inni hojjetu nagaa namaa akka balleessu, qe'ee namaallee akka balleessu, qe'ee ofiillee akka balleessu, dhala ofiillee akka balleessu, fayyummaa ofiillee akka balleessu diinummaan macaafni qulqulluun hin haasa'a. Iddoo kanatti ilaaltan Yesuus Kiristoos biyya lafaa gaafa dhufe sababii cubbuu nama hundumaatiif diinummaan waan baay'ateef, diinummaan ollaaf ollaatti waan baay'ateef Yesuus Kiristoos Abrahaam faa ergee, Daawit faa kaasee, Iliyaas faa kaasee, Elsaa'i faa kaasee, Iyyaasuu faa kaasee homaa diinummaan dhaabachuu dide. Tokkicha ilma koo gara biyya lafaatti ergeen haara galfachiisa diinummaa kanan balleessa jedhee Yesuus achi as dhufe gara biyya lafaa dhufe. Gaafa gara biyya lafaa dhufee jiru Yesuus akkas jedhe nama hundumaa kanaaf ani fannifamuun qabaa jedhe Yesuus. Gaafa fannifame Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu keessaa hin ilaaltan mi'a ayyaataan dhaggeeffadha. Macaafa qulqulluu keessaa hin ilaaltanii walii wajjin dubbisaa deemnaa. Yesuus gaafa fannoo irratti fannifame ba'aa keenya hundumaa baatee fannoo irratti achi ol ba'e. Ba'aa koof ba'aa keessan baatee Yesuus cubbuu keenya hundumaa baatee achi ol ba'e Yesuus. Gaafa garafan Yesuus Kiristoos diinummaa biraa qabaate miti. Mi'a dhaggeeffadha. Diinummaa biraa qabaate miti. Yookaas yakka guddaa hojjete miti Yesuus kan himeef. Yookaas immoo waan nama hojjete cubbuu hojjete hammina hojjete miti kan fannoo yaabeef. Hamma dhiigi isaa keessaa dhangala'utti hamma kanatteedha. Yesuus alangaan itti reebame kiloogiraama 3 kan ulfaatuedha. Kan itti alangaan itti reebame kiloogiraama 3 kan ulfaatuedha. Kanuma keessaa immoodha qarfaan isaa immoodha meetira seentimeetira 60 hanga 100 kan dheeratuedha. Akka magaaziiti. Magaazummaan isaa keessa ba'e immoo gaafa nam furuu hamma lafeetti yookaan immoo hamma dhanna isaa kana buqqisee kututti foon isaa hidda isaa kutee lafeetti baasutti rukutama turedha.
akka seera Yihuudootaatti jedha macaafni qulqulluun gaafa dubbatu. Akka seera Yihuudootaatti namni yakka hojjete si'a 40tti rukutamaa jedha. Yesuus Kiristoos garuu seerichi waan isaan deemsisuuf utuu 40 hin ga'in 39 ga'anii gad deebiin tokkodha jalqabaniitu dhanna isaa kukkutu turan jedha. Diinummaa keessaniif diinummaa keenyatu kana fide. Garuu Yesuus Kiristoos ba'aa kana hundumaa baatee dhiphina kana hundumaa baatee Golgootaatti ol ba'e. Dhiigi isaa hamma keessaa dhumutti hamma reebamutti hamma maal ta'utti diinummaa kana balleessuuf Yesuus waan inni godhin isinitti hima. Macaafa qulqulluu keessaa warri qabataa deemtan baafataa deema. Maatiyoos 27 lakkoofsa 45 irraa. Yommuu lafti bari'es luboonni warri hangafoonni fi maanguddoonni sabaa hundinuu Yesuusin ajjeesuudhaaf mari'atan. Isaan isa hidhanii geessanii Philaaxoos bulchaa biyyaatti dabarsanii kennan. Yihuudaan inni dabarsee isa kenne Yesuusitti akka faradame yommuu hubate gaabbee meetii 30 deebisee luboota warra hangafootaa fi maanguddootatti fidee, ani dhiiga nama yakka hin qabne dhangala'uutti dabarsee kennuu kootiin yakkeera isaaniin jedhe. Isaan garuu, nuun maaltu dhibiree atumtuu faladhu malee jedhan. Yihuudaan kana irratti meeticha mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee achi adeemee dhaqees of rarraase. Luboonni warri hangafoonni garuu meeticha fuudhanii, meetiin kun horii dhiiga nama dhangalaase waan ta'eef horii mana qulqullummaatti dabalamuun seera miti jedhan. Ergasii mari'atanii iddoo awwaalaa warra ormaaf akka ta'utti lafa namicha suphee dhowuu tokko ittiin bitan. Kanaaf lafti sun hamma har'aatti lafa dhiigaa jedhamee waamama. Inni Ermiyaas raajichi dubbate kanaan raawwatame. Isaan meetii 30 gatii isa namoota Israa'eliin shallagame sanaa fuudhanii akkuma gooftichi na abboometti gatii lafa namicha suphee dha'uu kennan jedhee ture. Ilaa sagaleen kun akkas jedhaga. Guutummaa isaa dubbifachuu dandeessu suma sana dubbisa. 27 irraa. Yesuus gaafa fannifamee akkas jedhe. Diinummaa namoota hundumaa hambisuudhaaf fannoo irratti ol ba'e Yesuus. Ameen jedhamee dabalaati. Harka walii keessanii wal qabaa. Yesuus jedha nagaa sii fiduuf jedheedha. Diinummaa kee fudhatee nagaa sii buuseedha. Sagalee kana keessatti waan dubbadha. Gaafa Yesuus garafame ollaaf ollaan biyyaaf biyyi safaraaf safarri dhiiga diinummaatiin Yesuus Kiristoos oolaa qalmaatee dhiyeeffame. Yesuus macaafa qulqulluu kana keessatti ilaaltan yakki keessan baay'ee waan baay'ateef jira. Lakkoofsa tokko irraa akkatanii gaafa ilaaltan diinaaf diinummaa dhiisuu dhaloonni dhabuudhaan har'ayyuu namoonni baay'een jireenya kisaaraa keessa jira. Diinaaf diinummaa dhiisuu dadhabuudhaan nagaa keenya maaltu balleessa kan jedhuuf macaafa qulqulluu keessaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Dhiiga koo hin dhangala'a, akka dhibaayyootti hin dhangala'a, nan garafama, nan reebama. Sababii cubbuu keessaniif diinummaatti ture. Sababii macaafa qulqulluu kana keessatti ilaaltan har'a waldaa kiristaanaa isaati. Namoonni baay'een ollaaf ollaa keessatti iyyuu diinummaa baay'eetu jira. Hamma nuyi Waaqayyoon dhageenya jenneenna nama marra laalamee dhaloota irraa laalaa. Gaafa isin ilaaltan namooti baay'een diinummaa dhiisuudhaaf ofii keenyaayyuu diina taanee mul'ataa jirra. Kan namaa dhiisaati. Mee namaa dhiisi gaafa jettan namoota tokko ilaaltanii Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol ba'ee gaafa garama fi akkas jedhe hattoota lama gidduutti saamtota lama gidduutti fannifamee akkas jedhe. Inni bitta isaatii waan biraasaa, inni mirga isaatii waan biraasaa. Yesuus kan inni fannifame diinummaa namootaa balleessuudhaaf sammuu keenya qulqulleessuudhaaf Yesuus fannoo irratti fannifame. Diinummaa kan irratti Yesuus akkas jedhe. Ilaa isaan kun hin beekani, isaaniif dhiisi. Isaan kunoo fuulli isaanii hin banamne, lapheen isaanii hin banamne. Utuu beekani silaa hin kabajama ture. Utuu beekani silaa hin lolamu ture, hin reebamu ture, hin garafamu ture. Yeroo itti dhiyeessan Philaaxoos faatti gaafa dhiyeessan Yesuus Kiristoos waamaa tokko illee hin goone. Yeroo isaan arrabsan ija isaa hidhanii gaafa isaan arrabsan mee raajummaa keetiin nutti dubbadhu kaa waan dinqii kana mee nutti agarsiisi kaa guyyaa sadii giddeettanoo mana diigee mana ijaara jette maali enneti jettu kun mee godhi kaa jedhanidha. Inni immoo sagalee isaa ol kaasee helee sabaakitan jedheetu yaa Waaqayyoo koo maaf na dhiista
jedhe sababii koof sababii keessaniif Yesus diinummaa balleessuudhaaf diinummaa sammuu keenya balleessuudhaaf diinummaa garaa keenya keessa guute balleessuudhaaf Yesus fannoo irratti ol ba'e. Harrayyuu hiddi ishee hin cinne jarana dhaggeeffadhaan laphee namaa keessaa diinummaan har'a namoota irraa laaltan waldaa dhaqa malee diinummaan dhiibne. Har'a lallaba malee waldaa dhaqa malee hin kadhata malee diinummaan garaa isaa keessaa hin banne. Yesus Kiristoos garuu diinummaa sana balleessuuf laphee keenya keessaa balleessuuf fannoo irratti heeloo heeloo jedhe hattoota gidduutti garafamee reebamaa dhiibamaa. Yesus Kiristoos reebicha guddaa reebanii akkeedha macaafa qulqulluu gaafa dubbistanii jettan 39 gaanii gad deebi'ee nama immoo deebi'ee reeboodha. Namni akka Yesuusitti garafamee reebame hin jiru addunyaa kanarraa jala dhaggeeffadha. Akka seera Yihudaatti namni yakka guddaa hojjete sanaan reebama isa 40 ga'ee reebama. Yoo seerri waan isaan daangeessuuf 39 gaanii tokko dhimma jalqabanii Yesuus reebuu jalqabuudha. Sababii koof sababii keetti kan rakkate Yesuus malee cubbuu hojjete yakka hojjete tokko illee qabu. Kanaaf har'a na laaltan namoonni baay'een paastoroonni na laaltan raajota na laaltan amantoota na laaltan biyya lafaa na laaltan namoonni baay'een maal labsu diinummaa lallabaa jiru. Diinummaa lallabaa jiru. Waaqayyo dal kan nattaasaa ture. Marka walii keessanii wal qabaate keedame diinummaa na caboo hidhamee dabalaati. Jira dabalaa diinummaa na caboo hidhamee dabalaati. Nu gidduudha diinummaa na ka'uudha. Diinaaf diinummaa dhiisuudha. Harka walii keessa wal qabaate immoo walitti himaa diinummaa diinaaf diinummaa dhiiseedhaani. Kan kee miti diinummaan jira na balaati. Isa lammaffaa gaafa Yesuusin nagaan keenya badu inni guddaan diinummaadhaan bituu jaalla yeroo tokko. Diina garuu diinummaadhaan bituu hin dandeenye. Harka walii keessa nu qabaa keedhaan diinummaadhaan bituu hin dandeessu jedhaan himi. Jaalala yoo ta'e malee jedhaani. Namoonni baay'een diinummaadhaan bituu barbaadu. Diinummaadhaan bituu hin danda'amu. Yesus Kiristoos iyyuu diina dhufee diinummaadhaan hin binne Yesus. Maalitti agarsiise? Jaalalatti agarsiise. Gara laafummaatti agarsiise. Diinummaan keenya inni guddaan maalidha yoo jenne macaafa qulqulluu keessaa nu dubbisame Saamu'eel isa duraa boqonnaa 24 lakkoofsa 1 nu kaasaatu nu dubbisa. Saamu'eel isa duraa 24 lakkoofsa 1 irraa hanga 17tti. Sagalee kana keessatti na laaltan Daawitin ilaaltu. Daawitiif Saa'olin ilaaltu. Yeroo godhuu kadeemu jedhin arifadde dubbataa jira. Daawitiif Saa'olin ilaaltu. Daawit akka yaada Waaqayyootti lafa horiitii kaatee dhufe. Waaqayyo Daawitin hidda isee keessaa akkeedhe Waaqayyo. Dhaqinaa dibi yaa Saamu'eel naman barbaada hidda isee keessaa naman barbaaduun qaba dhaqinaa dibi ittiin jedhanidha. Isa immoo ijoollee isaa keessaa namoota gaggaarii waan qabuuf ijoollee gatittiin isaanii yookaan babbarina qaban hin dhiyeessedha. Saa'ol Filisxeemota duukaa bu'ee ari'uu irraa erga deebi'ee booddee namoonni kunoo Daawit eedii lafa onaa keessa jira jedhanii itti himan. Yommus Saa'ol guutummaa Israa'el keessaa loltoota fo'amoo 3,000 fudhatee Daawitii fi namoota isaa barbaacha gara holqa dhagaa qellejjee isaa jedhamu in naqe. Achis gara dallaa hoolotaa isaa karaa bukkee jiru in dhufe. Iddoo sanaa holqa tokkotu ture. Saa'ol bukkee itti ba'uudhaaf gara holqichaatti ol in lixe. Daawitii fi namoonni isaa garuu holqicha keessa achi fagaatanii dhookatanii turan. Namoonni isaa immoo Daawitiin guyyichi inni Waaqayyo akka jaallatte akka gootuuf diina kee harka keetti dabarsee nan kenna jedhee dubbatee ture kunoo in ga'e jedhan. Yommus Daawit ka'ee suuta jedhee handaara uffata Saa'ol in kute. Haa ta'u iyyuu malee handaara uffata Saa'ol kutuun isaa yaada garaa isaa waan tuqeef namoota isatti Waaqayyo waan akkasii gooftaa koo isa Waaqayyo dibee irratti hojjechuu anatti hafa geessu isa Waaqayyootu dibe waan ta'eef harka koo isa irratti ol in fudhadhu jedhee Daawit dubbii isaa kanaan namoota isaa in ittise. Saa'ol irratti akka ka'aniifis tolee isaaniif hin jenne. Saa'ol yommus ka'ee holqicha keessaa ba'ee karaa isaa irraa in bu'ee in adeeme jedha. Ameen. Mirga walii keessanii wal qabaa. Diinummaa jedhame habaduu jedhaa dabalaati. Mee sana dhaggeeffadhaa. Saa'olii hafuura maatiitti gali.
Gaafa hafuuramaan itti galu kaleessa dinqii guguddaa hojjete Daawiti. Waan isaa hunduma isaa beektu waan isaa keessa hin galu. Waa'ee diinummaadhaan diina bituun isinitti himaa jira. Diina bituu yaaluu hin danda'amu. Akkamitti diina mootaa kan jettaniif yoo jiraate diina gaarummaatti agarsiiftee moota. Isin galeera harkatti qabaa nama zumbukkee qabaa keedhanii diina jedhaa kan ittiin mootu jedhanii gaarummaatti agarsiiftee hin moota jedhanii. Garuu immoo diina diinummaatti agarsiiftanaan moomuu kee agarsiisa. Daawit nama seenaansaa guddaa ture, jabaa ture. Saa'oliin garuu Saa'ol hafuuramaatti galee yeroo inni hafuura nagaa dhaba Saa'ol. Namni gaafa karaa irraa kaatu nagaa dhaba. Manni isaa nagaa hin qabu. Hin nyaata, hin dhuga. Boqonnaa hin qabu. Qabeenya qaba, makiinaa qaba. Nagaan fidu. Qabeenyi isaa nagaan fidu. Vi'eetiin isaa nagaan fidu. Fooqiin isaa nagaan fidu. Jireenyi isaa nagaan fidu. Hafuuramaan gaafa namatti galu dhaggeeffadha. Saa'olitti hafuuramaan gale. Gaafa Saa'olitti hafuuramaan ka'u kottu kiraara naa rukuti Daawit ittiin jedhanidha. Nama kiraaraan beekamaa waan ta'eef. Gaafa inni kiraara rukututti ka'u inni immoo shawwadee isa ajjeesuudhaaf girgiddaa manaatti fakkeessuudhaaf eebootti darbatu turedha. Inni immoo gargaarsa Waaqayyootiin jalaa hin miliqa turedha. Hamma kana keessaa guyyaa tokko qiimii Saa'olitti qabatee hin beeku Daawit. Kanuma keessaa utuma jedhu gaaf tokko Waaqayyo moo'icha guddaa fide. Gaafa inni moo'icha guddaa fideeru biyya Israa'el keessatti moo'icha guddaa gaafa fideeru Gooliyaadiin galagashe Daawit. Seenaa isaa beektu keessan galu. Gooliyaadiin gaafa galagashu Gooliyaadi kun nama ajjeesu dhibee kaleessa dhaadhatamaa ture. Hamma garuu ilmi mucaa xiqqaadhaa ka'ee Waaqayyo isa dhibeessa moosisee namicha kana galaafatee saba Israa'elin birmadummaa baase. Mataa Gooliyaadii kana fidee akka jedhan Daawit kumaatama ajjeese. Saa'ol garuu kuma ajjeese gaafa jedhamu mootummaa koo narraa fudhatamu malee maal tafeef. Kanaaf iyyuu Daawitiin lafa kanarratti ajjeesuun qaba, balleessuun qaba jedhe inaaf fudhatte kenna. Faallaa isaa immoo Daawit immoo lakki nama dibataa kana hin balleessu, hin ajjeesu, waan tokko illee hin godhu, nama harka dibata Waaqa irra jiru, eenyu lakka itti hin buune, eenyu lakka namicha kana ajjeefne itti hin bu'inaa jedhee namoota dhawwa turedha. Inni immoo ajjeesu barbaada turedha. Kanuma keessatti kan nama garabee nama dhiibne macaafa qulqulluu kana gaafa dubbistan Waaqayyo Daawit duukaa immoo humna dabalaa fideemedha. Ituma Daawitiin gaaduu nan ajjeesa jedhee barbaaduu gaaf tokkodha. Holqa Daawit keessa taa'u keessa dhufee shintibeetii yookaan immoo gara bakkee taa'edha. Achi caafii wayyaa Saa'ol kutee achuma keessa Saa'olii ba'ee gaafa ni sokkeedhu. Yaa mootii Saa'ol Waaqayyo kunoo harka kootti si kennee ture. Ani immoo hamaa sitti hin goone. Hamaa sirratti hin hojjenne. Ati illee na balleessuu barbaadda. Ati illee na ajjeesuu barbaadda. Ani nama dibataatti bu'uun barbaadu. Akka milikkitaaf kunoo caafii wayyaa keetii inni tuffattu kabaji kee harka jiraatti jedhetti agarsiiseedha. Egaan gaafa inni galagalee ilaalu jaran caafii wayyaa isaa ilaalu caafii wayyaa isaati citaadha. Akkas jedhe dhuguma Waaqayyo si wajjin jira. Yaa Daawit ati nama qulqulluudha. Ani nama cubbamaadha. Jedhee of ilaalee deebi jalqabeedha. Akkan duuf Waaqayyo sitti na kennee ture. Ati garuu nan ajjeefne. Akkan badu Waaqayyo sitti na kennee ture. Ati garuu nan balleessine. Jedheetu ofii isaatti deebi'eedha. Kanuma keessa ammallee hin dhiibne ammayyuu ajjeesuu barbaada ture. Nama gaaduu jalqabe. Gaadumsa guddaa jalqabe. Dhumarra garuu akkas godhe. Ammas utuu inni ciisaa jiru dhaqee Daawit loltoota isaa gidduudha. Waan wayni itti dhugu, qodaa wayni itti dhugu gidduu harka isaatii dhaqee fuudhee dhaqeen keessaa fuudhee deebi'ee ganam lafti bariinaa. Yaa Saa'ol mooticha irra galgala Waaqa sitti na kennee ture. Ati garuu hamma raftu kana keessa loltoonni kee rafu utuun achitti si ajjeese wallaalle. Ani garuu edel galgala ilaa milikkitatti qodaa wayinii kee dhudhu loltoota gidduudha. Fuudheen kunoo sitti agarsiisaan jedhettiin jedhanii bir jedhee ka'ee daawu Saa'ol akkamittidha jaranaa namicha kana duukaa Waaqayyo jira jedhee hamma kana ganuma gaarummaatti agarsiisa ture. Harka keessa wal qabaa dheeraa nama zumukeedha. Gaarummaatti agarsiiftutu si jiraachisa hidhii maalome. Jedhaa maaloo gaarummaatti agarsiiftu si jiraachisa hidhamee dabalaate. Dhumarra gaafa akkas jedheedhu Saa'ol keessa ba'ee maraateedha. Keessa ba'ee waan maraate badaraatti hin bu'inaa. Nama kanatti hin bu'inaa jedhee namoota irraa nawwa ture. Isa ajjeesuma barbaada ture. Isa galaafachuma barbaada ture. Nama dibataa lala. Yoo jiraachuu barbaadde diinummaa dhiisi. Harka walii keessa nuu qabaa maaloo mee itti himame. Yoo jiraachuu barbaadde diinummaa dhiisi jedhanii. Safaraayidha. Ollaarraayidha. Diinummaa dhiiseedha. Nama baay'ee kan fixe addunyaa kanarraa diinummaadha. Amantanii sammuun baay'ee diinummaatti galagaleera. Amantanii sammuun dhaloota baay'ee diinummaatti galagaleera. Itti ajjeese gammada. Itti badee gammada. Gaafa dachee ol kaatu si balleessuuf kan asitti barbaada. Jirma sitti guura. Si ajjeesuudhaaf. Lubbuu kee baasuudhaaf.
Amma san dubbise Hosee boqonnaa 9:7 kan dubbise raajichi hin maraate qullaa hin buuse sammuu dhabe ittiin hin jedhu turanidha. Hamminni isaanii waan baay'ateef Waaqayyo isaan adabuuf ka'eera guyyicheedha. Waaqayyo garuu jalaa si yaamilisu. Harkeessa ol kaafadhaa maalome sammuu nagaa. Maqaa Waaqayyoon sammuu nagaa kanatti dubbadha Waaqayyo sammuu keessa nageeddaru yee. Dhumarratti Waaqayyo gooftaan machaa Saa'ol keessa ba'e maraate dhumarrattuma nam Daawitiin ajjeesa nam balleessatu jedhu eeboo masaatiin ofiisaa of ajjeeseedha. Eeboo masaatiin gaafa ofitti kaaf direedhu loltoota siran Daawit keessaa tokko argee maaloo yaa garbicha ko kottume ani du'uuf barbaadeera kottu baddu natti baasi na ajjeesi du'uun barbaadatti jedhinidha. Inni tokko Daawit keessaa dhaqee ajajaa Daawit keessaa dhaqee isa Saa'ol kanarratti mootii kanarratti dhaqee badduu baase hin ajjeeseedha. Fiigaa dhufee yaa mooticha Daawit kunoo Saa'ol hin du'e jennaan akkamitti du'e maaloo jedhe ka'ee lafaa ka'ee maal ajjeese jennaan eeboo masaatiin ofitti of diree gaafa inni jedhe jiru na waamee maaloo kottu yaa garbicha ko natti badduu baasu lubbuun na sarditeetti du'uun hin dandeenye fayyuus hin dandeenye ani obira of waraaneera waan ta'eef na ajjeesi jennaan anan itti badduu baasee dheen. Haaree boo'ee gaddee wayyaa fuusaa ofirraa tarsaasee cireedhe wayyoo nama Waaqayyootu du'e wayyoo nama ni jaalladhutu du'e nama dibataa du'e jala lafa gangalatee wayyaa gaddaa uffateetu nama boo'u diina isaatiif dhaggeeffadha. Nama sajjeessu bu'aa Daawit ati boossaa ta'u jireenya jiraachuuf ati nama diina keef boossaa silaa Waaqayyo baga ajjeesetta malee inni garuu lafa gangalatee wayyoo nama dibataa du'e wayyoo nama dibataatu lafarraa bade jedhee wayyaa ofirraa baasee wayyaa gaddaa uffatee boo'edhe. Namicha nama kana ajjeesse Saa'olin ajjeesse mootii ajjeesse dhaqaati zarimaan zarii isaa lafarraa xaragaa fixa. Namichi kun nama dibataa ture Waaqayyo ittiin hojjeteera ittiin jedhee gaafa dubbatu agartu iddoo kanatti. Namoonni baay'een irra diina koo baga ajjeeftedha gammada. Baga Waaqayyo salphisedha gammada. Ol guddachuu namaan jaallatu. Har'a kan ilaaltan namoota baay'ee diinaan diinummaa bitu barbaadu. Diinaan diinummaa hin bitan. Diinaan gara laafummaadhaan jaalalaan nama bitta. Harka keessa wal qabaa keedhaanii nama bituu kan dandeessu jedhanii. Gatii guddaan inni cimaan jedhanii. Gara laafummaadhaan jedha. Nama bituu dandeessa jedha. Inni sadaffaan namoonni baay'een diinummaa addunyaa qaramee dhaggeeffadhaa gashee karratti cimtu laala isheen kun. Inni sadaffaan namni baay'een diinummaa lallabaa oola akka waan nagaadhaaf hoo'e. Sadaffaa namni baay'een diinummaa lallabaa oola akka waan nagaadhaaf hoo'e. Efesoon 2:17 meenu dubbisaa. Namoonni baay'ee meelaala miidiyaa baay'ee nagaddisiisa bara kana. Inni guddaadha jettu, inni cimaadha jettu diinummaa lallabaa oola waldaa gidduutti namaaf nama gidduutti. Biyya gidduutti sabaaf saba gidduutti diinummaa lallabaa ammoo inni kaanuu inni waldaa keessaa itti keera amma diinummaa lallabuudhaaf inni waldaa keessaa itti keera amma luboonni bara durii diinummaa lallabu isa kaaniin qulqulluudha jedhuun isa kaaniin garbicha jedhuun isa kaaniin immoo luba lubootaadhanii diinummaa lallabu. Har'ayyuu waldaa kiristaana keessa laala hunda miti kan lallabu mee miidiyaa garaagaraa laala televiizinii garaagaraa laala miidiyaa hawaasaa laala diinummaa lallabu hundumtuu hojii seexanaa hojjetaadha dhaloonni baay'een. Maqaaf garuu tajaajilaadha, amanaadha, waaqeffataadha, miseensadha, diinummaa lallabaa waldaa gidduutti akkasitti jireenyatti galasa ittiin fakkaatiin. Haadhoo kun sittan maarra garaa guute Waaqayyo waan natti hime tokkoon isinitti hima. Haa xinnaatu karaa miidiyaa karaa adda addaa kan ilaalaa jirtan waan garaagaraa isinitti hima. Har'a miidiyaa kanarratti diinummaa lallabaa kan jirtu wayyoo siin jedhaara Waaqayyo. Wayyoo siin jedhaara Waaqayyo. Waldaa gargagoodde biyya gargagoodde diinummaa kan lallabaa jirtu wayyoo siin jedhaa jira Waaqayyo. Afaan keetiin diinummaa kan lallabaa jirtu wayyoo dhuma keebsiin jedhaara Waaqayyo. Macaafa qulqulluu jira wayyoo jedha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessa Efesoon 2:17 adda adda dubbisaa. Inni dhufee isin warra fagoo turtanitti eeyyee isaan warra dhiyoo turanittis eeyyee misiraachoo nagaa lallabe. Misiraachoo nagaa lallabe eenyu? Haasaa eenyu? Yesuus. Har'a namoota baay'ee laala ija diinaa baata gurra diinaa baata laphee diinaa baata akkasitti fayyinaan ittiin fakkaatiin wal sakaaluudha maleessa. Keessumaa Itoophiyaa kana keessatti wal sakaaluudha. Jireenya fuuraa keessatti wal sakaalu, jireenya ekonomii keessatti wal sakaalu, isa Kiristoos fannifame akkasumaan kan tuute. Dhaloonni baay'ee nama waa'ee Kiristoos lallabde gaafa lallabdu kan tuudhaam keessa baane amma waa'ee Kiristoos amma si caalaatti beena jechuu jalqabaniiru amma. Qoosaan namoota baay'ee amma qabiisoo Waaqayyoo dhaqeera. Kun immoo dhaloota balleessa. Har'a laala namooti baay'een diinummaa facaasaa ollaan nagaa qabaam, waldaa nagaa qabdam, paasterii nagaa qabaam, qeesii nagaa qabaam, biyya nagaa qabaam, wayidatti kaan jiroom, ana sirree jechaan jiroom, ani raajii cimaa dhaaf jechaan jiru, inni raajii na cimaa jechaan jiru, inni faarfataa na cimaa jechaan jiru, waldaa koota akka cimaa jechaan jiru, ni Waaqayyo nu beekasiisin kee kun shakkise jechaan jiroom dhaloonni baay'een diinummaa facaasaa jira waldaa gidduutti.
Wayyoo achaara Waaqayyo. Wayyoo dhiiga koo gati dhiiga koo achaara Waaqayyo. Wayyoo achaara Waaqayyo. Yesuus kanaaf ciniinsuus ciniinfameetu ati immoo baatetti haxxee seexanatti baate. Diinummaan seexanaa nu keessaa gadi ba'ee foolii dhageessaa jira. Diinu kan Kiristoos nu keessaa nami gara laafee namaaf ho'u hin jiru biyya lafaa kana ammarraa laaltan.